bitootees 25 barri 2022 Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Studio gaaf Afrikaa Roodiyeen tajimaata jalqabne jirraa oduu biikeesaatiin itti fayyaan hor saba kaafa'oo guyyaa borjal qabirratti hirmaachuuf keessummooti biikeesaa falaallee magaal Finfinnee seenuu jiru jedhan mootummaan Itoophiyaa labsifa shororkeessummaa fayyadamuun lammiilee dammaqiinsaan sabaaf hojjetan murtii tokko malee yeroo dheeraaf ukkaamsee manidhaa kee tursiisuu jira gareen advokaasii oolaa mootummaa biltsiginnaa himatee jira Abiraam Birruura dhagee Matakalaana dibaaxii gandi dammadaas jedham keessa taleella finxaaleyyiin Amaara hawaasa Oromoo irra godhan jedhaniin manneen jiraattota gubachuuf namoota hedduun buqqaa'uun dhagaa baatii ammajji darbe haleella diroonii mootummaan kaabilitti Tigraay gor jedhanii yoo diqqaati namoota 57 dhumu Human Rights Watch balbaloomsi yeewun ingidaa bal'inaan isanti mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay lubbuu lammiilee bararuuf jecha lol dhaabuuf murteessa jirjechuu isa hordofee finciltooti Tigraay qawwee lakkaa'uu beeksisan sa'aatii tokko keessatti ol ka'iinsi kiiloomeetira 6,000 ol balali'uu danda'a jedhan misaayilii Kooriyaa kaaba Waasongo 17 Ameerika dabalatee ardiilee baay'ee haleeluuf humni jaba qabaachuun isa addunyaa rifachiiftee jirti oduu ala keessa xiinxalaaf filanne jirra gara Abiraam Birruutti san dabarsuuf jira ol nuu seenaa jenna. Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Birruutu oduu isinitti hima. Kora sabaa Koongireesiin Federaalawaa Oromoo sanbata guyyaa borii eegaluu irratti hirmaachuudhaaf keessummoonni biyya keessaa fi alaa magaalaa Finfinnee seenaa jiraachuu qondaalli olaanaan dhaabichaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo OMN itti himan. Koongireesii Federaalawaa Oromoo kora sabaa waggaa 3 taa'u gaggeessuuf marroon bara hojii kanaa bara 2013 adeemsifamuuf karoorfame ture ta'us sababa rakkoo nageenyaa hammaata biyyattii keessatti mudatee fi hidhamuu qondaalota dhaabichaa akkasumas cufamuu waajjiraalee KFO adda addaatiin bara 2013 otuu hin taa'amin hafee bara 2014 kana keessatti darbee jiran obbo Gurmeessaan. Koongireesii Federaalaa Oromoo bara kana kora sabaa gaggeessuuf qophii dursaa taasisaa turee jira. Kora sabaa amma adeemsifamu kan irratti murtiin jajjabaan ni darbaa jedhu qondaalli kun. Bitootessa 17 haga bitootessa 18 kan turu korri sabaa kun waajjira muummee Koongireesii Federaalaa Oromoo Finfinneetti qophaa'aa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Hirmaattoti kora kanaa guyyaa kaleessaa irraa eegaluun Finfinnee seenuu akka eegalan ka dubbatan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo yeroo ammaa kana gaggeessitooti dhaabichaa ka godinaalee hundaayyuu waajjira muummeetti wal ga'anii jiraachuu ibsanii jiran. Siyaasa Itoophiyaa keessatti rakkoowwan kana duraan mudatan qoratamanii yaadi furmaataa fi tooftaan fooyya'insaa dhiyaachuun irratti ni mari'atama. Akkaataa itti fufiinsa qabsoo taasifnuufis murteen jajjabaan kora kanarratti ni darbuu jedhu obbo Gurmeessaa Ayyaanoo. Dirree Dhawaa, Somaalee, Walloo, Raayyaa fi Finfinnee dabalatee kibba Itoophiyaa fi naannoo Hararii fi kan kana fakkaatan bakkeewwan Oromoon baay'inaan jiraatu hundarraa akkaataa baay'ina isaaniitiin hirmaachuuf hirmaattoti guutuun Finfinnee seenaa jiraachuu himanii jiru. Motummaan Itoophiyaa labsii farra shororkeessummaa fayyadamuudhaan caaltuu asfaa dhugumaa fi lammiilee dammaqina sabaaf hojjetan murtii tokko malee yeroo dheeraaf ukkaamsee mana hidhaa tursiisaa jira jedhe gareen advookasii ollaa jedhamu. Hoggansii fi bu'uureessitoota waldaa dubartoota addooyyee keessaa tokko kataate caaltuu dhugumaa sadaasa bara 2021 labsii yeroo muddamaa hordofee hidhamtee haga ammaa mana hidhaa jirti. Gabaasii bal'aan itti aanee dhiyaata. Dhalotaan Oromiyaa lixaa Gimbiidha Finfinnee jiraatti. Umuriidhaan ganna 29 kan taatu caaltuun qabsooftuu mirga dubartootaati. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa labsii hordofee sadaasa 11 bara 2021 hidhamte. Caaltuu Asfaaw Dhugumaa yeroo hidhamtetti gaafatamtuu kutaa faayinaansii waldaa dubartootaa addooyyee turte. Addooyyeen dhaabbata miti mootummaa seeraan galmaa'ee fi shamarranii fi dubartoota sababa garaagaraatiin miidhaman deeggaruu gargaaruu fi damdamachiisuu akeeka godhatee hundaa'edha. Addooyyeen jaarmiyaa dubartoota guddina aadaa Oromoofis hojjetudha. Akka waayiloonni caaltuu ka waldaa addooyyee ollaatti manitti caaltuun sadaasa 11 bara 2021 guyyaa hidhamtu jechuudha. Meeshaalee qulqullinaa fi wal'aansa fayyaaf oolan dubartoota mana hidhaa jiraniif dhiyeessuuf kan dandeessisu ragaalee walitti qabachaa turte. Sa'aatii laaqanaatti hiriyoota ishee waliin Finfinneetti wal argan. Laaqanarra osoo jiran namoonni uffata siviilii uffatan 3 isaan marsan. Warri kun qaamolee tikaati.
waraqaa eenyummaa gaafatan. Jarri kun yuunifoormii uffatanii waan hin jirreef caaltuu fi hiriyoonni ishee waraqaa eenyummaa agarsiisuu didan. Yeroo suma poolisoonni yuunifoormiidhaan jiran 5 dhufanii gaaffii wal fakkaataa isaan gaafatan. Caaltuun faanis waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisan. Battaluma sana caaltuu qabanii deeman. Guyyoota 4f maatiin ishee eessa akka geeffamte hin barre ture. Dhumarra buufata poolisii naannoo Birbirsa Gooroo lafa Piyaasaa jedhamutti hidhamuu ishee bare maatiin. Labsii yeroo muddamaa Itoophiyaatti labsame bu'uura godhachuudhaan hidhamte caaltuun ji'oota 3f mana murtiitti dhiyaanne ture. Boodarra labsii farra shororkeessummaa dabarte jechuudhaan yeroo baay'eef mana murtiitti deddeebitee jirti. Haa ta'u malee poolisiin Angayoonaa ragaa qabatamaa caaltuun ittiin seera farra shororkeessummaa jedhamu sarbite dhiyeessuu hin dandeenye. Manni murtii poolisiidhaaf yeroo qorannoo dabalataa irra deddeebiin kennaa jira. Hagamiif akka ragaa malee mana hidhaa tursiisan garuu hin beekamu. Caaltuudhaaf hidhaan miilanaa kun ka jalqabaa miti jedhu maatiin. Waggaa 2 duras hiriyoota ishee waliin himata tokko malee ji'ootaaf hidhanii akka turan himu. Seeronni idil addunyaa namni kamuu badii tokko malee hidhamuu, ukkaanfamuu fi mirga namummaa sarbamuu hin qabu jedhu labsii yeroo muddamaa keessattis taanan. Motummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa caaltuu fi kumaatamni itti hidhamanis guraandhala 15 darbe paarlaamaadhaan kaasee jira. Kana hordofee hawaasi addunyaas motummaan Itoophiyaa lammiilee sababa labsichaa hidhee hundaa hiikuu akka qabu waamicha dhiyeessaa ture. Motummaan Itoophiyaa labsii farra shororkeessummaa ogeeyyii miidiyaa mormitootaa fi miseensota dhaabbilee hawaasaa hidhuudhaaf dhimma itti bahaa jira. Nama jireenya dhuunfaa ofii aarsaa gochuudhaan namoota biroo keessumaa dubartoota gargaaruudhaaf wal'aansoo godhu himata qabatamaa tokko malee mana hidhaa tursiisuun yaaddeessaa ta'uu kaasa. Gareen advookasii waa'ee caaltuu Asfaaw barreesse ollaan. Matakkal aanaa dibaatee ganda damaddas jedhamu keessatti finxaaliyyiin amaaraa haleellaa hawaasa Oromoo irratti raawwataniin manneen jiraattotaa gubachuu fi namoonni hedduun buqqa'uun dhaga'ame. Guyyoota muraasaas godina Matakkal aanaa dibaatee gandoota hawaasii Oromoo baay'inaan keessa jiraatan irratti haleellaan humnoota finxaaliyyaa amaaraatiin raawwatamu guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jiraachuu komii jiraattotaarraa dhagaa turuun gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Torban darbe aanaa dibaatee ganda Gambeelaa Tuksii keessatti haleellaa finxaaliyyaa amaaraatiin raawwatameen lubbuun dubartii haadha ijoollee 10 taatee darbuu fi qabeenyi jiraattotaa barbadeeffamuu hordofee magaalaa Barbar keessatti mormiin uummataa dhoowuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ergasiyaas guyyoota dhufanii darban hunda qaamoleen finxaaliyyaa amaaraa godinicha keessatti hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu jabeessanii itti ufanii jiraachuu dhaltoonni Matakkal OMN itti himanii jiru. Guyyaa kaleessaa jechuunis bitootessa 23 bara 2022 waaree booda toora sa'aatii 12tti aanaa dibaatee ganda damaddas jedhamu keessatti humnooti finxaaliyyaa amaaraa maqaa poolisii humna addaa fi faannoo jedhamuun waamaman haleellaa manneen jiraattotaa irratti raawwataniin manni 15 ol barbadaa'uu fi jiraattonni gannichaa buqqaatiif saaxilamuu OMN odeeffatee jira. Namoonni haleellaa irratti raawwatame qabeenya callaa horatan waliin manni isaanii abiddaan jalaa barbadeeffamu akkasumas ammoo jiraattota kaan irratti saamichi raawwatamu yeroo ammaa kana godinicha keessaa Oromoon qofatti filatamee buqqaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Rakkoon nurra ga'e kanaaf poolisii humna addaa fi faannoo amaaraa qofaa hin komannu ka jedhan jiraattonni kunniin mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti bulchitooti godina Matakkalis itti yaadanii lola isaan irratti bananii akka jiran dubbatu. Maddas jedhamu irratti humna addaa amaaraa fi faannoon waliin ta'uu shinaashaa dabalatanii haleellaa godhanii uummata irratti horii naannoo sa'a 30 oofanii isaa booda immoo mana naannoo 15 gubanii jiru. Kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 12 irratti ture kan haleellaan raawwate. Ittuma fufiinsaan raawwataa jiru. Torban kanas Tuskii irratti akkasuma nama rukutanii mana gubanii darbuun isaanii dhaga'amee ture. Har'allee taateedhuma sanaan ol fakkaatee ganda damaddas irratti immoo mana hedduu barbadeessanii uummata hedduu qeerraa buqqisee jiru. Qaamni hidhatee jiru naannoo sanarrallee hin jiru garuu uummatuma Oromoo jiru irratti haleellaa kan isaan godhaa jiran Oromummaadhuma qofadha. Wantichi waan mootummaa wajjinillee walii galtee qabanidha. Kan kana godhaa jiru humna mootummaadha. Yeroo rukkutanii deebanii magaalaatti ba'u. Qaama mootummaa wajjin ol keessa turu achi turee deebi'ee dhufa immoo uummata akkanatti qeerraa godaansaa jiru. Garuma magaalaatti baadiyyaa hundumtuu buqqaa jira kun taatee kan erga ta'eeti uummanni hedduun qeerraa ka'ee horii isaallee amma manatti deebi'ee maatii isaallee ilaalaa jiru hin jiru namnumtuu lubbuun jiraaf hin jiru nu gatamne amma ammaatti namni to'atamee
kunaate kun ba'in jedhamnee adda baafamee hin jiru amma ammaatti. Haleellaan Tigraay keessatti buufata lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii irratti raawwatame yakka waraanaa jedhamu kan danda'u jedha Human Rights Watch. Baatii amajjii darbe haleellaa diroonii mootummaan Itoophiyaa kaaba lixa Tigraay bakka Deddebiit jedhamutti buufata baqattootaa fi mana barumsaa irratti raawwate kanaan yoo xiqqaate namoota 57 dhumu kan yaadachiisu gabaasichi gochi kun yakka waraanaa jedhamuuf kan danda'u jedhee jira. Yoon ingira gabaasa bal'aa qaba. Amajjii 7 bara 2022 kaaba lixa Tigraay bakka Deddebiit jedhamtutti haleellaan diroonii mana barnootaa buufata lammiilee sababa waraanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii irratti raawwatame yakka waraanaa jedhamuuf kan danda'udha jedhe Human Rights Watch gabaasa haaraa ifoomseen. Motummaan Itoophiyaa seerota idil addunyaa cabsuun haleellaa diroonii buufata buqqaatotaa irratti raawwate kanaan yoo xiqqaate namoonni 57 dhumanii 42 qaamaa hir'achuu kan yaadachiisu gabaasni Human Rights Watch kun dhuman 32 dubartii 25 immoo dhiirota ta'uu mirkaneessee jira. Namoonni 53 battaluma kan dhuman wayitaa ta'u 4 immoo miidhaa isaan mudaterraa dandamachuu dadhabuun du'uu isaanii dhaabolee fayyaa fi maddeen garaagaraarraa qulqulleeffatee jira. Haleellaa diroonii buufata buqqaatotaa kanarratti marsaa 3 raawwatameen buqqaatonni iddoo ciisanitti dhumaniiru kan dhuman ammoo irra jireessi isaanii maanguddoota dubartootaa fi daa'imman turanii jedhu Human Rights Watch Director Gaanfa Afrikaa Laatishaa Baadar. Bulchiinsi Abiy Ahmed haleellaa qilleensaa diroonii fi xiyyaaraan irra deddeebiin Tigraay keessatti raawwataa ture ilaalchisuun yeroo garaagaraatti deebii kennaa tureen haleellawwan kunneen buufata waraanaa fi leenjii humnoota Tigraay irratti kan fuulleffatanidha. Haleellaan kun erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar gadi lakkisanii bahaniis cimee itti fufe. Buufanni buqqaatotaa Deddebiititti argamu kunillee erga humnoonni Tigraay bakka humnaan qabatan gadi lakkisanii bahaniiti kan inni haleelamu. Battala gochi kun raawwatamutti naannoo haleellaan kun itti raawwatametti sochiin waraanaan wal qabatu tokkollee akka hin turre mirkaneessa ragaaleen qaamolee garaagaraatiin ifa ta'aa turan. Lammiileen qe'ee buqqaafamanii mooraa mana barumsichaa keessa buufatanii jiranis battala sanatti hirribarra turanii. Human Rights Watch naannoo buufata buqqaatotaa Deddebiititti argamu kan haleellaan kun irratti raawwatametti sochii waraanaas ta'e buufanni waraanaa dhimmi waraanaan wal qabatu tokkollee akka hin turre mirkaneeffadheera jedhe. Naannichi bakka buufata waraanaa ta'uu ragaan mul'isu tokkollee bakka hin jirretti diroonii bobbaasanii lammiilee waraana jalaa dheessan irratti boombii harcaasanii fixuun gochichi yakka waraanaa ta'uu ifatti mul'isaa jedhan Laatishaa Baadar. Dhaabbatichi ragaa miidhamtoota ogeeyyii fayyaa hojjettoota gargaarsaa suuraa saatalaayitii fi suuraawwan haftee meeshaalee haleellaa kanaaf oolanii dabalate ragaalee dhimma kanaan wal qabatan mara qulqulleessuun gochichi yakka waraanaa jedhamuuf kan danda'udha jedhe. Buqqaafamtoonni buufata kana keessa turan lixa Tigraay iddoo to'annoo garee finxaaleeyyii humnoota Amaaraa jala jirtu Humaraarraa kan buqqaafaman ta'us dhaabbatichi mirkaneeffatee jira. Buqqaatonni kumaatamaan lakkaaman kunneen qe'ee isaanii kan taate Humaraarraa dararaa humnoota Amaaraatiin erga buqqaafamaniin booda buufata kana keessa yeroofis ta'u buufatanii turan. Haa ta'u malee gocha suukanneessaa bulchiinsi Abiy Ahmed diroonii isaa bobbaasee irratti raawwateen ammoo hedduun lubbuu dhabanii kan haleellaa kanarraa hafan lammata buqqa'uun bakka biraa qubsiifamuu eera gabaasitti. Haleellaan kun meeshaa waraanaa Smart Micro Munition jedhamutti dhimma bahuun kan raawwatame ta'uu mirkaneeffachuu ibsuun gochichi diroonii Turkii Bayraktar 2 jedhamaniin raawwatamuu akeekeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin mirgoota namoomaa haleellaa Tigraay irratti raawwatamu laalchisuun sadaasaa 22 bara 2021 hanga gurraandhala 28 bara 2022 qofatti Tigraay keessatti haleellaa qilleensaa irra deddeebiin raawwatameen namoonni 304 ta'an dhumanii 373 kan ta'an ammoo madaa'uu beeksisee ture. Haleellaan qilleensaa kun yeroo ibsame kanaan durattis jalqabbii waraana kaabaarraa eegalee itti fufiinsaan raawwatamaa turu. Lammiileen nagaa hedduunis sababa kanaan galaafatamaa turuun gabaafamaa ture jira. Seerri waraanaa haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu kan lammiilee nagaa irratti miidhaa hordofsiisuuf ni danda'a jedhamee tilmaamamu kan qabeenya lammiilee nagaa irratti fuulleffatee fi haleellaan lammiilee nagaa fi qaama wal waraansa keessa jiru adda baasuuf hin dandeenye kamuu akka hin raawwatamneef ni daangessaa kan jedhu Human Rights Watch. Qaamoleen wal waraanan seera kanaaf bitamuu akka qaban yaadachiiseera. Itti yaadamees ta'e maalla dhibdeen seera waraanaa kana cabsuun yakka waraanaati kan jedhu dhaabbatichi. Haleellaan buufata buqqaafamtootaa Deddebiititti argamu irratti amajjii 7 bara 2022 raawwatame. Bakkichi iddoo sochiin waraanaa
waraanaas ta'e buufanni waraanaa tokkollee hin jirretti ta'uun osoo beekamu yakka itti yaadamee raawwatamedha jedhee jira. Gochisuu kanneessaan raawwatame kun mootummaan Itoophiyaa seera waraanaaf bitamuu diduun gaafatamummaa lammiilee nagaa tiksuuf qaburra tarkaanfatee gocha raawwatedha kan jedhan Human Rights Watch'tti Daayirektarri gaanfa Afrikaa Laatishaa Baadar gochichi biyyoonni meeshaalee waraanaatti gurguratanis yakka waraanaa kana keessatti qooda fudhataa jiraachuu isaanii kan mul'isudha jedhan. Human Rights Watch haliillaa dadabiit kana dabalatee yakkoonni waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwataman itti fufiinsaan qaama walabaan qoratamanii itti gaafatamni akka jiraatuufis gaafatama. Of Humera and into the neighboring country of Motummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lubbuu lammiilee baraaruu fi dararama hambisuuf lola dhaabuuf murteessuu isaa hordofee humnoonni Tigraayis dhukaasa dhaabuudhaaf murteessuu himan. Waraana kaaba Itoophiyaa akka ji'oota 17 oliif godhame namni hedduun dhume baay'eenis buqqaan kanaan sarbamiinsi mirgoota namoomaa haga yakka waraanaatti ga'e hedduun dalagamutu dubbatama. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mootummaa fi gareen Tigraay godhan kana hawaasi addunyaa miira gaariin simatee jajjabeessaa jira. Guyyoo Hariyoo bal'isee isinitti. Ethiopia's government declared an immediate truce with rebellious Tigrayan forces. Motummaan Itoophiyaa waraankaa biyyattii godhama jiruun gargaarsi namooma qaqqabuuf dhukaas dhaabuu beeksisu. Gareen adda bilisa uummata Tigraay jechuun TPLF mormiin qabu jedhe. Itoophiyaa keessa waggaa tokkoof jisha yookaan ji'oottan 17 waraanii deemuu jira. Kumaatamii dhumani miiliyoonii buqqaane qabeenya hedduun saamame dhiibbaan sarban mirga namooma baay'eelleen dalagamte. Mootummaan seera kabachiisuufi jedha. TPLF mujiraachuuf loluu jira jechuun mootummaa Abiy Ahmad wayya lubbuu qabdaadhanii wal balleessan. Sabab waraan kanaatiin duub qotatanii bocachuun ulfaata waan taateef uummati Mallas Zeenaawii beelaaf rakkoo namooma hamtuuf saaxilamuu isaanii addunyaa watwaataa turte. Midhaan faranjiin ergituuf tokko biriin gaane kaan karaa saamamaan kaan immoo Affaariif Amaar keessatti ittifamuun namni garaachaan bira ubbaatu. Kanaaf addunyaaf dhaabbileen gargaarsa Abiy Ahmadiitiif bulchiinsa himatu. Biltsiginnaaf miidiyaaleen isaanii garuu TPLF daandii cufee jedhu. Ethiopia's government on Thursday announced what it called an indefinite humanitarian truce. Jalqabumirra haaftee waraani kun akka furmaata argatuuf mootummaa biltsiginnaa muddaa katurtu United States wiixne seera HR 66 duwwaa jedhamtu beeksisuun dhiibba siyaasaa yoo jabeessitu. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa Khamis waaree booda baas jedhanii mootummaan Itoophiyaa lol dhaabuu murteessa jira jechuun ifan labsan. Mootummaa Itoophiyaa kan hordofe haal qabatama lafir jiruun uummata keenya qarqaarsa argattaanaa nageen qarayyuu mormaan turre tusidhaamne jirka jette gareen Maqalee harka mootummaan jiddu galeessa diriirseef jedhan simachuun waraan dhaabuuf waligaluunis yoo dudansaa jedhu. More than 90% of people in Tigray need food aid, according to the United Nations. Nageenni kun akka Itoophiyaa keessa buuf ergamtoota adda Lamjeefri Feltimaaniif Daavid Satarfiild namaduun dhammaa katurte Ameerikaan murtee garee lamaanii simachuun jajjabeessuu irratti argamtii jedhan. Murtee mootummaan Itoophiyaa qarqaarsi namooma Tigraay dhaqqabuuf fudhata Ameerikaaniin jajjabeessite kajedhu ministeerii aaja ala United States Antonio Blinken gammachuu qabibsachuu yaadichitee garuusaa miidiyaaleen gabaasa. Jiraattoti naannoo Tigraay kumaatamaan lakkaa'aman barbaacha gargaarsi namoomaatiif jecha gara naannoo lolaatti malaa jiru. Mootummaan lammiileen kun qarqaarsi namooma qe'ee isaan irra dumbuqqaane bakkum jiranii qarqaaramu qab khajar sirni biltsiginnaa ifan labsi dhukaas dhaabuu gamtokkee maslammeessuuf yoo beeksisu. Finciltooti Tigraay immoo mootummaan Itoophiyaa waada jechoota qofa kan lakkise dhaabatamaan gargaarsi namooma hadanq malee uummata keenya dhaqqabtaanaan suusii waraanaan qabni jechuun ibsu furguggeessi. Waraan Tigreef Itoophiyaa kanaan agammaan namooti agamak dhumarragaan qulqulluun jiraachuu baatullee dhiyootaan Beeljeem irra qorannoo tolchuu ka beeksifti yuunivarsiitiin Geent rasaasa beelaaf qoricha dhabuurra kakay namooti walakka miiliyoona Tigraay keessatti akka obba'uun waliin gabaasan. More than 300 people have been killed in airstrikes in northern Ethiopia since November. Odessa maddeen alaarraa argannetti dabarree jirra. Somaaliyaatti haleellaan hidhattootaan raawwatame namoota hedduu galaafatee jira. Somaaliyaatti bulchaan kutaa Hirshabelle haleellaa roobii darbe magaalaa Baladwaynitti raawwatameen miseensa paarlaamaa dabalatee namoonni hedduun lubbuu dhabuu isaanii dubbatanii jiran. Haleellaan kan biraa karoobii halkan hidhattootaan buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo Somaaliyaa irratti raawwatameedha. Haleellaawwan kanaan haga yoonaa namoonni 48 du'uu kan mirkanaa'e yoo ta'u 108 kan ta'an immoo madaa'anii
jedha VON. Haleellaan magaalaa Hirshaballee ka marsaa lamaan of wareegdota raawwatame yoo ta'u ka duraa waajjira muummee mootummaa ka lammataa immoo namoota baay'een warra miidhame baraaruuf bakka dhufanitti irratti kan raawwatamedha. Haleellaa of wareegdota raawwatame kan dura immoo hidhattoonni lama roobii darbe buufata xiyyaaraa Muqdishoo irratti dhukaasa banuudhaan namoota jaafixan. Hidhattoonni lamaan kunneen ammoo qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasan. Haleellaawwan magaalota lamaanitti raawwataman kanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab gaafatama fudhatee jira. Pireezidantiin Hirshaballee Gudlaawen haleellaan Baladwayne isa suukkanneessaa fi magaalaa guutuu kaashoor keessee jedhan. Maatii miseensa paarlaamaa Amin Muhammad Abdi haleellaa of wareegdotaa kanaan wareegamanis jajjabeessanii jiran. Sirni awwaalchaa Amin Ahmad Abdi kamisa kaleessaa bakka ministeerri muummee Somaaliyaa Muhammad Hassan Roble fi qondaaltota mootummaa Somaaliyaa argamanitti raawwatamee jira. Haleellaa kana akka balaaleffatan Muhammad Hassan Roble gochaan kun filannoo Somaaliyaan qopheessaa jirtu gufachiisuu fi uummata Somaaliyaa akkanumas michuuwwan Somaaliyaa addunyaarra jiran doorsisuu fi jedhan. Komishiniin filannoo Somaaliyaa akka jedhutti haga yoonaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Somaaliyaa 246 filatamanii jiru. Barcumni mana maree bakka bu'oota uummataa 275 dha. Barcumni mana maree bakka bu'oota uummataa guunnan bakka bu'oonni uummataa pireezidantii filatu. Odeessa keenya xumuraatiin Kooriyaan kaabaa yeroo jalqabaatiif misaayila guddayyaa intercontinental ballistic missile furguggeessuu beeksifte. Sa'aatii tokko keessatti ol ka'iinsa kiiloomeetira 6,000 ol barrisuu ka danda'u jedhamu Hwasong 17 Ameerikaa dabalatee ardiiree baay'ee haleeluuf humna jabaa qabaachuu isaatu dubbatama. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. North Korea test-fired what's believed to be the North's biggest ballistic missile, which could have the power to reach the U.S. Kooriyaan gam kaaba misaayilii guddayyaa fakkaataa jedhan furguggeessu beeksifte. Hwasong 17 jedhama. Akka inni nama diibbar 2020 keessa kalaqame yoo ta'u ardi tokkirra ardi biraatti inni qaawufumni qabaachuu isa qofa don taane guddina qaama isaatiin qorattoota ajaa'ibsiifachuun irra dubbachaa turan. Kaaba Kooriyaa irra furguggaa Ameerikaan biyya kaa'uu danda'a. Biyyatti Kim Jong Angoo bidda kanakkin darbineef Ameerikaan qoqqobbii keetti haleella dippiloomaasiitiin tumaa turte. Qoqqobbii atiin darbachaa ooltan tokkollee funnaantiin fuulka jedhe ilmi Joongil Kim eegi bar 2017 misaayil guddayya ICBM jechuun intercontinental ballistic missile furguggeessu sa BBC'n gabaase. Ibiddi amajji bar 2022 qof kee marsa Freestoof gargaraana darbatti jedhaniin biyyatti mucamata qooxootu Kooriyaan kaaba seeritti bulmaat niikuleerii dhaabbat biyyoota gamtoomanii kabaju diduun dibbeessaan ollaa rafuu dhowwuun isii rakkoo jabduu jedhu. Kooriyaan kaaba hanqinni midhaan nyaataatiif rakkoo diinagdee baay'ee qabdu Kim qaawwee gugurdoo akkana dhudhukaasuun humni qaba addunyaatti agarsiifachuuf rakkachuun isaa maraatummaa warri jedhulleen kanuma. Kimaaluun wal fakkaatuun dhumbar 2021 keejjechuun jootan duraalle ibiddu wal fakkaata kadarbati yommuu ta'u yaaliin inni godhaa tur qajeelfam kaawunsilii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii waan hin cabsiniif adabbii warri eeggatti akka hin jirre gabaasaa ture. Longer range missile launches that North Korea has suspended during the past few years. Ibiddi Kim Jong-un tajaajila kennuun kamis kaleessa furguggeessee jedhan kun duuba lafirraa altituud kiiloomeetira 6,000 yookaan maayilii 3,728 samii keexxinni qaawuni mal sa'aatii tokko oliitiin deebi'ee bishaan Jaappaan keessa qaariuusaa loltooti Kooriyaa kibbaatiif Siyoolilaan arginee jedhan. Misaayilii qofa don taane ibiddi qiyaamaa Ameerikaa cuf ga'ee rukutuu danda'a jette gabaastuun BBC dame Jaappaan Laura Bikaar. Hwasong 17 Hwasong 15 isbar 2017 kee darbatamilla caala gulufuun garmaamuun isa rakkoo jabduu jedhe. Ballistic missile khabon bijaba baatakin dhukaaf dhaabbat mootummoota gamtoomaniitiin kadhowwamti biyyiti aabbi Kimishaa Pyongyang ajaaji dhaabbat Antonio Guterres cufa tuffachuun sibiilda darbachuu jirti jedhani taatulle meeshaa misaayilii khasii waltaansite marsa Freestoof darbat kun ballistic osoo hin taane gos misaayilii kuruus waan taateef namuttiin buuje gochi gurba qancara kanaatii waan nyalta fakkaatti DC'n afaan dippiloomaasii dubbacha Kim dhabanaasaan biyya
milkaa'u barbaade. Inni uumat biyyisa harraaf balbalitti cufe gaanja nyaachaa tamboo xuuxa sibiil gugurdayyaa addunyaa sodaatti darbachaa bulaa jedhan. Kooriyaa kibbaa yookaan Pyongyang keessa televiziyoonii tokkoof mootii tokko qofa beeka. Tokkichi sun Kim Jong Un waan taateef yoo rabbi guddayyan ta'in eenyulleen ittiin bu'u jedhan. Daawwattoota duwwaan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneet jirra waan daawwattaniif faadha.